bittaaf gurgurtaan namaa yookiin immoo sirna gabrummaa afaan Ingiliziitiin inni isaan slave trade jedhan. Slave trade bittaaf gurgurtaan namaa sirni bittaaf gurgurtaa ilmaan namootaa kaaba baha Afrikaa keessatti akka eegalee seenaan hin dubbata. Kaaba baha Afrikaan kun biyyoota akka Gibs yookiin immoo Misir, Abisiiniyaa, Liibiyaa, Aljeeriyaa naannoo kana gara kaaba baha Afrikaa kana keessatti akka inni eegalee seenaan hin dubbata. Warri Awurooppaa, warri Ameerikaa seenaa jaarraa 17 keessa, jaarraa 16 keessa, jaarraa 18 keessa bal'inaan itti hirmaatan iyyuu malee burqaan isaa garuu jalqabni isaa kaaba baha Afrikaa akka ta'e seenaan nutti dubbata. Achi tureera erga isaan jalqabanii warroonni kaaba baha Afrikaa kana keessatti biyyi Abisiiniyaa jedhamee beekamu kun bara sana keessatti sirna bittaaf gurgurtaa ilmaan namaa keessatti sirna yeroo dheeraadhaaf jiraate akka ta'e hin beekama. Utuu biyyi akka amma Itoophiyaa jedhamte kun utuu hin uumamin dura Abisiiniyaan sirna bittaaf gurgurtaa garbaa keessatti bara dheeraadhaaf hirmaatteetti. Bara dheeraadhaaf immoo hojjetteetti. Eessaa fiddee eewuun gurgurtee attamitti gurgurtee. Abisiiniyaanii akkuma amma kana irratti ilaaltan gara Tarkiitti, Turkiitti, Peershiyaatti, Indiyaatti, biyyoota Arabaatti hin gurgurti turte. Kanaan beekamtu turte. Baay'ee kan nama dinqu. Egaa seenaa kana keessatti Abisiiniyaa irraa fuudhanii hamma Turkiitti gurguramaniiru. Hamma Peershiyaatti Iraan kana keessatti gurguramaniiru. Arabiyaa kana keessatti Indiyaa keessatti gurguramaniiru. Gurgurtaa kana keessatti heddummaadhaan kan gurguramaa ture keessaa tokko Oromoodha. Isa kana seenaan hin dubbata. Namoota gugurraacha bifti isaanii gugurraacha amma Araba keessatti argina, Indiyaa keessatti argina, Peershiyaa keessatti argina, Tarkii keessatti argina. Jarreen kun maddi isaanii as Afrikaa keessaa akka inni ta'e seenaan nun dubbata. Egaa waan tokko asirratti kanani dubbachuu barbaadu muuxannoo koo keessa biyya Indiyaa keessa si'a baay'ee deemee tajaajileera argeera. Tajaajila biyya Indiyaa keessatti magaalaan tokko jirti Raanchii kan jedhamtu. Missionarii abbaa manaa fi haadha manaa ijoollee qaban gara biyya sanaatti ergineerra. Yeroo baay'ee biyya sana deddeebi'ee yeroon ilaalu aadaan isaaniis, hojiin isaaniis, bifti isaaniis Oromoo wajjin wal fakkaata. Akkasumaan jedhu ta'anii yookiin isintu asii gara Oromiyaa dhaqe yookiin immoo nuti Oromiyaa irraa as dhufe malee nuyi adda miti nuyi Oromoodha naan jedhu. Si'a baay'ee wal fakkaanna aadaan isaanii, simannaan isaanii, nyaanni isaanii akkaataa isaaniitti jiraatan baay'een wajjin wal fakkaata. Egaa bittaaf gurgurtaan ilmoo namaa Abisiiniyaa keessaa hamma Tarkiitti, Peershiyaatti, Indiyaatti biyyoota Arabaa keessatti hamma jirutti seenaan hin dubbata. Seenaan isa kana galmeessee qabaga. Caaffanni seenaa akka himutti isa ittaanu irratti akka ilaalutti caaffanni seenaa akka himutti nagada garbaa galaana diimaa galii mootummaa Abisiiniyaa harka keessaa isa guddaa ture. Galiin mootummaa Abisiiniyaa kan inni argatu amma dur biyya keenya keessatti ijoollummaa kootti kanan yaadadhu ekonomii waaltaa bunnaa jedhu. Dur bunan turre. Bu'urri ekonomii yookiin dinagdee Abisiiniyaa bittaaf gurgurtaa ilmaan namaa yookiin garboota ture. Galaana diimaarraan qaxxaamursanii gara Saawudiitti, gara Arabootaatti, gara Indiyaatti, gara Turkiitti, gara sanatti Awurooppaa fi Ameerikaan booddeedha kan isaan argan. Warri adii, warri Yuurooppiyeensiinii sirna bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa kan isaan irraa baraniyyuu warroota akka Abisiiniyaa, warroota akka Misir, warroota akka kaaba baha Afrikaa keessa jiran Liibiyaa kana fa'aa achirraati. Baay'ee kan na dinqee jaarraa 21ffaa kana keessatti illee dhiyeenya kana Liibiyaa keessatti ilmoon namaa doolaara 200 300 400 akka gabaatti taa'aniitu gurguruudhaaf yaalii hin godhu turan. Dhiiga kaaba baha Afrikaa kana keessa jira. Abisiiniyaa jalqabee hamma qarqara galaana Meeditiraaniyaanitti. Kun egaa seenaan kan inni nuuf kaa'udha. Maal jedha seenaan? Caaffanni seenaa akka himutti sirni bittaaf gurgurtaa garbaa galaana diimaa Red Sea kana keessatti galii mootummaa Abisiiniyaa keessaa isa harka guddeessa ture jedha. Egaa bittaaf gurgurtaa ilmoo namaa keessatti kan hirmaate Musliimota duwwaas miti, Kiristaanota duwwaas miti. Mootummaan Abisiiniyaa bara sana mootummaa Kiristaanaati. Achumaanis immoo mootummaan Misiris akkuma kana Kiristaanummaa of keessaa qaba. Utuu aadaan kun yookiin warra Kiristaanotaatu gurgure jennee Kiristaanota duwwaa
jechuun dandeenyu warra musliimoota jennee muslima duwwaa jechuus hin dandeenyu hundumaatu tirmaate kan gurguru mootummaa kiristaanaa ofiin jedhu kan Abisiiniyaa yeroo ta'u baay'inaan kan bitu immoo daldaltoota muslimaa biyyoota arabaa keessaa dhufanidha wal harkaa fuudha ture jechuudha inni tokko gurguraa inni tokko immoo hin bita akka kanaa wal harkaa fuudhaniitu walii wajjiniin nagadu turan kanaafi dhimma amantaan turre jechuudha bittaaf gurgurtaan ilmoo namaa dhimma amantaan turre dhimmisaa dhimma dinagdee ture dhimmisaa dhimma ilmoo namaa tuffachuu ture dhimmisaa dhimma seera waaqayyoo gargar dhiibuu ture dhimmisaa dhimma ilmoo namaa cabsanii bituu ture inni kun baay'ee kan nama gaddisiisudha waan amantaa laalu miti amantaan kiristaanaas haa ta'u amantaan muslimaa ilmoo namaa bituuf gurguruu hin deeggaru amantaan muslimaas haa ta'u amantaan kiristaanaa ilmoo namaa cabsanii gaddaakanii bituu hin deeggaru amantaan kiristaanaas haa ta'u amantaan muslimaa mirga namaa dhiibuu hin ilaalu garuu maqaa amantaatiin kan of gurmeessan kan of bitan kan of himan isaan kana keessaa bu'aa dinagdee argachuudhaaf ilmoo namaa akka meeshaatti yookiin immoo akka qodaatti gabaatti baasanii hin gurguru turan kanaaf lamaanuu kan walitti hirkate ture jechuudha kan bitu mootummaa Abisiiniyaa kiristaana kan ofiin jedhu kan gurguru kan bitu immoo mootummoota arabootaa yookiin immoo naggaadota arabootaa turan sirna bittaaf gurgurtaa amantii kiristaanaa ilaalcha waldoota ortodoksii hundee godhachuudhaan sirna mootummaa barichaati ፍትሐ ነገሥት the law of kings galaafamee bal'inaan ibsamee jira achirratti barreeffameera ፍትሐ ነገሥtiin kuni mootummaan utuu seeraaf heeran qabaatin yookiin immoo isa higga mangist jedhamuun qabaatin kan qulqulluudhaan seera barreessee mootummaa Abisiiniyaatiif kenne waldaadha bara sana waldaan ortodoksii hundee godhachuudhaan sirni bittaaf gurgurtaa amantii kiristaanaa ilaalcha waldaa ortodoksii hundee godhachuudhaan sirna mootummaa barichaatti yookiin immoo ፍትሐ ነገሥት the law of the kings galfamee bal'inaan ibsamee jira maal jedha achirraa seenaa kana asii bitadhee Ameerikaatti fuudhee deemee dubbiseera ፍትሐ ነገሥት achirraa maal jedha ፍትሐ ነገሥት irratti ግዕዚidhaan ፍትሐ ነገሥት jechuun the law of the kings jechuudha seera moototaa seera mootummaa miti seera biyyaa miti seera sabaa miti seera moototaa the law of the kings kan mootiin baasee ittiin biyya bitu jechuudha kan sabni baafate miti kan sabni raggaasifate miti kan sabni bu'uureeffate miti kan sabni qopheeffate miti kan mootiin barreessee saba ittiin bulchuu fi bitudha akka jedha it's the legal code compiled around 1240 by the Coptic Egyptian Christian writer Abdul Fadil ibn al-Asal jedha kan kana barreesse bara 1240 biyya Misritti barreeffame bara sana Coptic jechuun warra Gibsiiti Coptic warra ortodoksii warra Gibsiitu barreesse Christian writer kan isa barreesse maqaansaa Abdul Fadil ibn al-Asal jedhamudha in Arabic that was later translated into Ge'ez in Ethiopia and expanded upon the numerous local laws. Isa kanaga kan hiikame biyya keenyatti seera moo biyya keenya kan ta'e. Achi burqega. Kanaaf kaaba baha Afrikaati. Maal jedha ፍትሐ ነገሥtiin kun? ፍትሐ ነገሥtiin kun utuu afaan Gi'izitti hiikamin afaan Arabaatiin kan inni barreeffame. Irra deebi'een jedha bara 1240tti kan kana barreesse Abdul Fadil ibn al-Asal kan jedhamudha. Nama biyya Gibsiiti. Amma gaa ittan fufa. Tuqaa kosattaan uttan deema. There are a few historical records claiming that the law code was translated into Ge'ez and entered Ethiopia around 1450. Waggaa 220 booddee Itoophiyaa gale. Ge'ezitti hiikame bara 1220 yookiin 40tti hiikame bara 45tti Itoophiyaatti gale. Bara Zaraa Yaaqoob gale. Even though it was first recorded using the function of constitution, supreme law of the land is with the Sarsadingil beginning 1563. Kan garu sirna mootummaa Abisiiniyaa kan godhe Sarsadingili. Yoom bara 1563. Maaliifan kana hundumaa dhaqa? ፍትሐ ነገሥት isa jedhamu kana keessatti yookiin immoo seera moototaa isa jedhamu kana keessatti bara 1240 biyya Misir keessatti isa barreeffame afaan Arabaatiin afaan Gi'izitti hiiksisee kan biyyatti galchee Zaraa Yaaqoob ture. Isa Zaraa Yaaqoob galche kan immoo bara 1563tti kan seera Itoophiyaa godhe
yookiin immoo seera biyya ittiin bulchan seera Abisiiniyaa godhee kan raggaasise immoo Tsarsa Dingil ture. Yeroo sana gaa isaan biyyi bulutti ka'e jechuudha. Isaan biyyi hoogganamutti ka'e jechuudha. Achi keessatti iddoon ilmoo namaatiif kennamu baay'een kan nama gaddisiisu ture. Keessumaa saba keenya saba Oromootiif. The Ftaa Nagast remained official, the supreme law in Ethiopia until 1931. Isa kana gaa baay'ee shirir godhee kan nanaasisu. Bara 1560 kaase hamma 1931tti sirna biyya Itiyoophiyaan ittiin bultu Ftaa Nagasti sana. Eessaa dhufe? Amantaa warra Koptikii irraa kan dhufe. Achii kan biyya kanatti hiikame. Kan sabni afaan isaa hin beekne. Kan ilmoo namaa gad tuffatuuf, gad cabsu, gad xiqqeessu. Akka namni bitamuuf gurguramu kan godhu. Seera biyyichaatti galee hamma 1931tti. A modern style constitution. Emperor Haile Sillaaseen hamma inni qopheessu bara 1931tti hamma inni qophaa'utti baay'ee kan isin dinqu sirni lafti kun ittiin bulaa turte Ftaa Nagastiidha. Sirni bittaaf gurgurtaa amantii kiristiyaanaa ilaalcha waldaa bu'uura godhachuudhaan sirna mootummaa barichaa Ftaa Nagast, the law of the kings galmeeffame bal'inaan ibsamee jira. Maal jedha? Eewu kan garba ta'u jedha. Eewutu garba ta'ee haa gurguramu jedhee kan inni kaa'u tuqaa kana arfan tokkoffaa nama waraana keessatti booji'ame garba ta'aa jedha. Lammaffaa garbi qabeenya nama isa garbicha bulchuuti jedha. Namichi inni garbicha bulchu, namichi inni garbicha manaa qabu akka qabeenyaatti, skriptoo akka qabeenyaatti, remote control akka qabeenyaatti, sa'aaf sangaasaa akka qabeenyaatti, garbichas immoo akka qabeenya mataa isaatiitti lakkaa. Akka namaatti utuu hin ta'in akka qabeenyaatti. Garba gurguruu, geeddaruu fi waan fedhan godhachuun hin danda'ama. Yoom barbaade nan gurguraa, yoom barbaade nan geeddaraa, yoom barbaade nan ari'aa, yoom barbaade waan hin jaalladheen godha. Akkuma nama hoolaa qalachuudhaaf mirga qabu akkuma kana jechuudha. Gatiin garbaa humna umurii dandeettii fi jabeenya garbichaa yookiin garbittii irratti hundaa'a. Gatiin garbaa namicha kana qarshii 10 nan bita. Isa kana immoo 12 nan bita. Isa kanaan immoo 15 nan bita. Maaliinan kana madaala? Umurii, humna, dandeettii, bifa. Seenaan yeroo dubbatu waa'ee bifaa irratti booddeettan dhufa. Waa'ee bifaa kana irratti gatiin garbichaa kan inni ittiin hundaa'u kanaan egaa. Humna hammamii qabaa? Umuriin isaa hammam ga'a? Dandeettii maalii qabaa? Ogummaa maalii qabaa? Isa jedhu kana ilaalaniitu gatii isaatti moggaasu jechuudha. Sirna keessa jira gaa kun. Waraanni eeyyuuf eeyyuu gidduu warra Abisiiniyaatu warra kaabaa warra kibbaatti dhufa. Kibba Oromoo, Walaayittaa, Sidaamaa, Kambaataa, Hadiyyaa, Gaamoo hundumtuu kun jiru. Isaaniin dhufee xinnooma waraanee cabsee jennaan guuree booji'ee deebi'a. Namichi inni guurame sun maal ta'a? Garbicha taa'edha. Seenaadha kan dubbate. Waraana keessatti kan booji'ame. Garbichi immoo qabeenya nama isa garbicha bulchuuti. Garba gurguruuf geeddaruuf waan fedhan gochuun hin danda'ama. Gatiin garbaa humna, umurii, dandeettii fi qabeenya garbichaa yookiin garbittiitti murtaa'a jechuudha. Amma gaa seenaa akkasiitu duddubbee Onismoos Nasiiffaa jira jechuudha. Eenyummaa Onismoos Nasiiffaa dudduuba kan jiru seenaa akkasiiti. Namicha tokkotu bara 1846 irratti waa barreesse. Namichi kuni Gulguelmoo Masaayaa jedhama. Bara 1846tti akka barreessetti seenaa dinqisiisaa tokko lafa kaa'e. Luboonni waldaa Ortodoksii bittaaf gurgurtaa garbootaa keessatti bal'inaan hirmaataniiru jedha. Fakkeenyaaf qeesiin tokko Gojjam keessaa dargaggoota guuree Yerusaalemiin dhaqee sagarnaa ittiin jechuudhaani magaalaa Jiddaatti akka isaan gurguratee galee seenaan galmeessaadha. Maal ittiin jedhu? Kottaa dhannee sagarnaa. Eessatti? Yerusaalemitti sagarnaa. Achi booddee namoonni hin galmeeffamu. Hin galmeeffamu yookiin immoo hin bu'uuraffamu guuree dhaqa. Edaa isaan sagadaaf miti gurgurtaadhaaf Jiddaatti geessee gurgurateetu dhiisee gala. Namichi luba ta'uu dhiisuus hin danda'a. Sobee luba ofiin jechuus hin danda'a. Garuu maqaa lubaatiin, maqaa amantaatiin namoota baay'ee sagadaaf amantaadhaan jedhaniitu gurguratu. Achi geessaniitu hin gurguratu ture jechuudha. Kana irratti akkasiin naa hubattan kanan barbaadu amantaa balaaleffachuudhaaf yookiin immoo maqaa waldaa tokko xureessuudhaaf, seenaa xureessuudhaaf itoo hin ta'in seenaadhuma qorannaa seenaa keessatti waan an argadheen akka barumsaaf nuu ta'utti, akka hubannaadhaaf nuu ta'utti, akka bu'uura seenaa nuu ta'utti gadi baasuu kooti.
Misyooniin biyya Swiidinii Cederquist kan jedhamu bara 1912tti waan argee akkas jechuudhaan mul'ise. Baay'ee gaddiga. Maal irratti arge kana? Doonii irratti arge. Ilmaan Oromoo keessumaa hedduun isaanii garbummaadhaaf guuramanii as Shawaa keessaa naannoo Walloo keessaa Arsii keessaa iddoo adda addaatti guuramanii yeroo isaan gurgurtaadhaaf galaana irra kaa'amanii adeeman argeetu galaana irratti doonii irratti argee tuqaa kana arfan dubbate. They were beaten and branded jedhe. Tumamaniiru jedhe. Madaa'aniiru jedhe. Godaannisa hedduu ofirraa qabu jedhe. Most of them did not receive more than single very frugal meal per day. Guyyaatti yoo baay'ate waan isaan nyaatan tokkittitu kennamaaf jedhe. Isheen iyyuu baay'ee xinnoo turteedha. Even at the age of 9, girls would be used sexually. Ijoollee durbaa xixinnoon qabamanii gurguraman umuriin isaanii 10 gad umurii isaanii 9 fa'itti kan ta'an miiraan akkasumas immoo gaaga'ama saalaatiif itti waa'ee ba'u turan. Fidhii foonii isaanii irratti raawwatu turanidha. Kanaarraan kan ka'e venereal diseases were widespread. Baay'een isaanii dhukkuba saalaatiin warra faalaman turanidha. Baay'ee haala nama gaddisiisu. Achirratti waan arge seenaa kana irratti they were beaten yeroo jedhu hin hollatu turanidha qorrarraa kan ka'e. Galaana sana irratti hin dhiphatu turanidha. Gurgurtaatti adeemu turanidha. Hin caccabsan, hin daakan jechuudha. Hamilee isaanii, eenyummaa isaanii, qaama isaanii, namummaa isaanii. Baay'een isaanii kan baay'ee nama dinqu. Nyaatallee guyyaatti si'a tokkitti caalaa hin argatan turan jedha. Ijoollee isaanii durbaa warra xixinnoo akka kanatti miidhu turanidha. Baay'een egaa bittaaf gurgurtaa namaa sirna gabrummaa from the days of Aksum, 4th century of the days of Gondar, slave trade was highly practiced. Kun hundumtuu egaa bittaaf gurgurtaa mootota Abisiiniyaa kaabaa keessaa guuramee bara jaarraa arfaffaatii kaase kan irratti waa'ee ba'aa turedha. Kuni gaaga'ama guddaa bara dheeraa sirnaaf bu'uura aadaaf mootota Abisiiniyaa ta'ee kan jiraatedha. Jaarraa afurii kaasee almost jaarraa 16f bara 1100 oliif miidhaan akkasii ilmaan namootaarra ga'aa ture jechuudha. Mootummaan naannoo Gondar dhabame mootummaan Saala Sillaasee Shawaatti yeroo guddachaa adeemu sirni nagada garbaa caalaa adeeme malee xiqqaataan adeemne. Namni Haaris jedhamu tokko bara 1940tti Shawaa yeroo dhaqee waan argee akkas jedheetu barreesse. The price of a slave was modified by His Majesty at pleasure. Saala Sillaasee conducted raids 2 or 3 times a year against the Oromo and Gurage people. Captives were often women and children. Ijoollee durbaatii fi yookiin immoo dubartootaaf ijoollee xixiqqoo turanidha. On triumphant homeward march after a campaign against the Oromo, yeroo weerara sana yookiin immoo duula sana yookiin immoo caccabsaa sana yeroo raawwatanii gara biyya isaaniitti fudhatanii galanidha. Harris wrote that the road was lined for miles. Yeroo sana gaa dheerinni hiriiraa kiiloomeetirii dheeraa miles jedha afaan Ingiliziitiin kiiloomeetirii dheeraa hiriirsisadha. Hin dhaqaa Saala Sillaaseen hin waraanaa hin cabsaa itti duulaa qawwee qabaa meeshaa qabaa hin guuraa dubartootaaf ijoollee xixinnoo dargaggoota kana hin guura sababiinsa umuriin isaanii xixinnoo warra haaraa kana gatiin isaaniis gurguddaadha. Dubartoonni immoo bifaanis miidhagummaadhaanis bittaaf gurgurtaa gabaa addunyaa irratti kan hamma dubartoota Oromoo ga'u hin jiru tureedha. Booddeettan dhufa seenaasaa. Isaaniin guureetudha. Hiriirseedha. Hiriirri isaanii hamma kiiloomeetirii dheeraa mul'ataadha hamma iji arguu hin dandeenyetti. Guraageedhaaf Oromoo kana keessaa kibba kana keessaa guuree dhufeedha. Harris wrote that road was lined for miles with king's soldiers and their spoils, the captive Oromo women and children. Bu'uurri isaa kana tureedha.